Ulama'iyya dhaltu anbiyaa dhaltu anbiyaa ulama'iyya garaatee nyaatti raammoo taanee ammoo munyuultee nama taatee baate wanni tortorii waa takka illee taatu qoshaanis oggaadha baada dhuuban tortortu malee biddeedhan taatu xiin oggaadha jiru siddaaraa jedhanii qobasana siddaaraa dhufu mala shirkii wajjin ogaa hedduu takka yaa'ii gara shirkiitti deebina imala gaafa sheekanii wajjin amma gaafa tafsira gatteessanii qaraasiftan afaan oromootiin qaraasiftan isin afaan oromootiin tafsirri isin dura sunnaan taane karaan taane jechuun dhage kanarratti yoo maaltu isin mudate ajillanaa qixxanaa qabla yoomi isaa ajillanaa qixxanaa jedha qixa keenya nu jajjassi sheeni akka malnaafasa oo mataatu dunyaa ajillanaa qixxana asuma nu jajjassi qabla yoomi isaa guyyaa qaama hayyattuu mitii jedhanii beekta qixxanaa hassanaa jashariin afaan oromootti qixxana qixanuu kurfeessita zaaba nu fidi qixuma nagaymoo hojii qabna hojumaan jirraa kan uleedhaan qeensa cufanurraa baasanii qeensa kun cuttee gana magarfannee akka nama jedhaniiti harka kanas akkidhanii miila kana keessa biisanii faanta miilaatti wali geessanii qallawu godhanii nam sadiin si dhawanii waggaa fuula jedhee jaddabe kan dhiini itti faca'u uffuu facaasu waan nurraa baasanii dhabanii akkasii gaa ijoolleen oromoota afaan keenya beektu nu godhan waggaa nutumanii deeman waaddaa isaanii nu godhan yaa hoo rabbi kadhaa ijoolleen waaddaa oromoo warra wallaggaa fa'a rabbi kadhaa soojaan gaa ciisi godhanii ati firratti murteessuun بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد كبجمتو دافر دفتو سجنتاتنا أمد خيسنو بكجر تريت نجار ربي سندرا هاجو سنينجتا سجنتات نجارتي بوابه إملا علمي ده كان شيخ أحمد توفيق تفسيرا شيخ أحمد توفيق ترتراي جون أقسمس شيخ أحمد توفيق ابن عباس يرو أما يجون كم بكمان akka isaan biratti argamna imala ilmi isaanii xumurre gara barsiisuudha qubachuudhaatti deebine sheekenya tortorma kana keessa qubattan jechuudha eewwa eega cirraa xumurtanii booda eegaa xumuree tortorma kana keessa qubatte daawwattoota salaamtaan hojjaa daawwattoota keenya gaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu waalaikum salaam eegaan salaamtaa isiniin jee booda waan gaafatanii isin dhageeffattanii bikin nan kubadde garaasu jiru akkuma itti dhadhaan kubadde garaasu jira bikin itti dhadhe tuni maqaan isaa tortoraadha. Tortora kana amma mee maaliif tortora jedhame beektaa Oromoon tuni maqaa bareedaa malee hin baafattu. Tortora jechuun kunoo maanaan isaa maali? Tortoraan dachiin tuni akkaani rizqii kenniti akkaani waa kenniti jechuudha wani tortore takka rizqii taati. Rabbiillee subhaanahu wa ta'ala Aadam biyya tortortuu raayin uume jedhe. biyyan tortortuun namaas ni taati rizqii biroollee ziqaallee ni taati waa cufaa ni taati biyyan tortortuun ammaas waan mayraas isumaa tokko amma garsaa biyya yoo tortortuu taate malee waa takka illee jiraachisuu hin dandeessu tanaafuu gaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa min salsaali min hamaa'i masnuun jedhe Aadam hoggaan uumu qiliwwisaa dhoqqee ajaa'ibaa hin uume jedhe من هم مسلو قاجل أوكي أجيا ترتورسي برد بادي دم لاكه أكاسيت قاچي بودا كليلو غودي كليلو سل جو كليلو غودي أچي بودا فوني غرا چيروي تيغوديغا تنافو وني ترتوري مالي وهونو مامني بيوم ما نراو ميو تنما ترتورات نجيتون لا ددانني akkasitti gaa wanni Aadam sanuu asumarraa uumameetiin dhaadhaan biyya maqaan tortortuu tana bakka birootti hin dhageenya quraana keessanii hin dhagaye tortortuurraa hin uume jee kanumaa hin ja'a waan maqaa hamaa seetanii rifattaniisi miti warri kanaaf jecha qaraatillee namira dhufuu dhabuun biyya maqaan tortoraan dhawujuus ni jira bikkumaan dhayxuu achuma wanuma tortore takka faayidaa ta'a nama tortoreetiin uumame
garaa ayyootti bultee dhibbaa diidama tortorreeti garaa atee nyaatti raammoo taanee ammoo munyooxxee nama taatee baate wanni tortorii waa takka illee hin taatu qooshaanis ogaadha baada dhuuban tortortu malee biddeenan taatu siddaaraa jedha min sulaalatiin min xiin ogaadha jiru siddaaraa jedhanii uuma sana siddaaraa dhoqqeerraa uumame aadamoye nuti siddaaraa manijiidhaa garaa haadhaatti siddaaresseeti irraan uuma wanni siddaaraa ilumarraan uumamu wanni hin tortorin jechuudha. Akkasumatti gaa namni hoggaa jiru Oromoon hoggaa namni fayyaa dhabee aboo hoggaa inni ture aboo tortorfatee dhinuuf ta'a jedhan deefummaa moohee jechuudha tortoruun tortoruun moohatee jechuudha wanni tortoree waa takka illee akaalifa tokkollee ni moohatti biyya tana gaanqaan keessa ture kana ni hin beeka maqaan isiidhaa tortora kana biyyoota nuun lagaa gaman harraamisi jira gaman handannaba jira biyya tana busee daranu jira tortora kana buseen hin jirtu. Manguddoon numa turtii waa takka uduriin takka hin jirtu biyyeen isaa yoo dhuftee dawaadha taate jechuudha. Kanaafuu dhumanii dawaadha. Maali biyyee aadamirraa uumama hin jee barfixeen. Biyyee addunyaa kana guutuu namnummaanu biyya tortoraa kanarraa uumuu dhabu. Eewwa akkana. Jazakumullahu khairan. Kanaafuu tortoruun jibbama. Warri maqaa kana akka balatti hubattan. Hubadhaa jechuudha. Tafsiira bareedaa irra kaa jechuudha. Abbaan keessan Aadam. Atummaan gartee kana itti sunu tortorarte uumamte akkana jazakumullah sheekh keenya imala ilmii teessanii gaafa oofnu wanta irra dhaabne qaraatanii dhuftanii qubachuu irra dhaabne gaafa qaraatanii dhuftanii qubattan kana biyya gartee shirkii irraa qulqulluudhaatti dhuftanii qubattan moo isinumatu juudiidhaan akka har'a nuti garru kana gartee lalisee masgiidni looyii 700 fi wahii as keessa ijaarame akka masgiida magaalaa Finfinnee fakkaata. Arraan tana jechuudha. Wanni kunoo gaafa sirraa as geesse moo isinumatu juudii qabsoodha guddoo as godhaan asiin ga'e. Numaatu qabsoodhaan sheekha finnee sheekha guddaa keenya asitti irraa baranne sheekni asitti waan seenaa qabaatiin isin hambisaa jee jum'aa shanyin hin diine jum'aa ammaas hadaan hogoo urutti heddummaate hin jiine jum'aa taaziyaan hin jiisine kan namni duu hin jiisine bakka cufarraa hoggaa namni dhufu maasha Allah egaa namni dhibbaa gadi hin hir'atu araddaa afurii layni kun tortoraa jechuun kun tortoraa guddaan kun araddaa afurii afranuu masjiidni tokko haa ta'u jee jum'aa tokko bichaan godhe yoo jum'aan gandatti waa xiqqoon dhaabame taazima fa'aa diigaa takkaahu ammoo hoggaa qabriidha dhaqanii qabriidha nuu geessaa jedhaniiti jum'aa kana itti taphatani masjiida akka namni hin baane yoo guutuu isaa bakkuma takka jum'aan masjiiduma tokko ta'u jum'aan isin duraan jigu akkasitti akkana naa jaaladhaa jee nu jaalachiisee jum'aa bakki yeroo dhufu diigee achi galchee inillee sheeniillee osootuma masjiida ijaarin akirame soomana keessachi galcheetuma soomana hoggaa baafatan shawwaaluma keessa akiramanii kara keenya dabarsanii akkasitti nuti ijaarre asiin geenye ammaan tana jum'aa keenya bikka cufaa biyyayyuu qaa'im namni asit dhaammata waan namni hisaaba hin qabne guddaa waan ta'eef jecha akkasi gaawayyuu jum'aan kun amma madiini kun amma dabreeti hoggaa bishaan duraan hin qabnu bishaanillee mootoraan nu baasuullee asitti rabbi nuu fide karaa makiinaallee tolfatuun asuma nuu dhufte amma inuu haaskuul biran nu ijaaranii haaskuul kana fidanii haasi jedhanii fudhannaan nuti inni qeeballee akkasitti gaa amma barnoota gaa mana barnootaatu masjidarra caala mana barnoota masjidarra caala asuma naa jaalaa jeetiin qeebalee akka biran naa jaala nama barattee masjida dhufa kanaafuu gaa guddina jirra biyya guddisnee ajaa'iba goone itti jirra akka kana dhageessanii isinillee biyyaan dalaguudha qabdan jechuudha. Imal gaafa qabda bakka kanatti jechuun fakkeenyaaf masgiida mana barnootaa masgiida jirra caalaa hojjechuun nama baratee salaataa bakkatti salaatan dura nama baratanii salaatan jechuudha. Akkana baratanii salaatan. Maashaallah. Kun mala shirkii wajjin oogaa hedduu takka yaa'ii gara shirkiitti deebina. Imala gaafa sheekkanii wajjin amma gaafa tafsira gatteessanii qaraasiftan. Afaan Oromootiin qaraasiftan isin. Afaan Oromootiin tafsirri isin dura sunnaan taane. Karaan taane. Jechuun dhage. Kanarratti yoo maaltu isin mudatame? Kanarratti gaa wanni na mudate. Akkasitti gaa afaan gaallaa jaaniin Oromooleen hin jiru gaafa sana Oromoo jechuulleen hin jiru.
afaan gaallaa jedhanii gaallaa kanallee Soomaalee achi gadi nuu baasee Soomaaluma sanirraan gaallaadha jedhanii ammaan tanaatti waan isin ta'ellee hin beekani gaalla jechuu sana waan isin ta'ellee hin beeku immoo Oromoodhani jedhanii akkasitti afaan gaallaa quraana irra katabanii dilii dalaguu jiranii kun biyya balleessa jedhanii sheekanarra wal jaaranii akkasitti gizee daargiidha nama hin ta'iniif tokko abbaa lafaa jedhanii kaan ajjeessanii kaan ammoo cunqursaa jedhaniiti ka biyya keessaa qalaaxaa fi kana cuba qabu ofirraa yaasanii ammoo kaan ni gatanii abbaa lafaa awliyaa kajaamuu hedduu dhagatanii daargumatti jiraniiti akkasitti gaanillee naddiranii hoggaa naddiran gaa sheekanuma kanaatu natti dire sheekanuma afaan gaallaatiin kitaaba balleesse biyya balleesse daargii tanatti himnee ajjeefnaa hoggaa jedhan sheekanumaan na achitti wal gaafatanii mee isinoo maaliin qaraasiftanii jeeni sheekini tokko sheek Ibraahim Kabiiraan majjan dandaba kana isinoo afaan kamiin qaraasiftan jeen sheekan kanaan isa kana duu feetanii afaan kamiin qaraasiftan jeen afaanuma kanaa itti jira jedhanii nuti kitaaba irratti hin katabne malee duuba katabuudhaan rakkoo qabammoo inuma afaanuma gaallaa kanaan waa himuu hin jirtu jettanii jennaan afaanuma kana jibbansaa dillee afaanuma kana jibbansaa asirratti ammoo afaan hojii isaanii kan ittiin fayyadaman afaanuma Oromooti anuma kitaaba samii dhufe barreessuun hin ta'u jechuudha hin ta'u asirra barreessuun jedhani rabbiinis akkuma mootummaa dargii jibba seenisaan akkas rabbiin gaa inuu barreeffatu sanuu irra fedha barruma sanuu nu barsiisuudhaaf alhamdulillah kan irra jennu akkasitti maali gaa asirratti rakkoo nurra geessee ajjechaa kiyyaa fi sugaa yaadan sheek Ibraahim Kabiiraan sun kalagaa waan ajjeeftaniif hin qabu nuhu waan du'uuf hin qabu isin afaan waan ati jirtanii yoo ajjeesuu isaati isin dhoogatudha jedhanii asitti narraa qabee ummanni sheekanii sitti jira irraa ifeegee naan jeeniin naa gabaasan nama lama akkasiin sunis haftee achii boodammaa sigaa jaarraa waji jiraa jedhaniiti maan nu xoqomanii olitti jaarraa waji jiranii jaarraa Abdulkariim Haaji Ibraahim sanii waji jiraa jedhaniin isaa wajillee takkaa gadi hin baane yaada isaa qaba jangaa afaan magaalaa kana jabeessuun yaada isaa qaba. Kunoo mootummaa dargii sun keessa. Achuma keessa. Hayyee. Achuma keessa akkasitti. Gaafa jaarraan ganamee jiru sanii fila. Inni illee ganamee jiru gizee san isaa booda. Durachuma boo gaafasuma natti kaanii gaafasanii. Dura gaafasuma ifaan jaarraatu hadiraashee amattu jiraa jeetii gurbaan tokko. Daargii gamanatti natti diree araddaan akkasitti gaafoo ifaa jaarraa nutti miru hadiraashee amattu bisan kootu uummata waraanaa kan ubalaa dhugarsiisi jedhanii laaggamana. Hadiraan shaamattu kun kami? Manuma kiyya baana. Hadiraa qabde jechuudha yaadan isaan. Akkuma sheekan kaanitti hadira qaban. Way beekaa bakka iyyaa hun beekuu barammaa achi. Ifaan baatirii baan ammoo. Hin beeku ifaan maalin adda beektii jennaan ifaan isaa guddee. Achi ifaa yenniin. Achi ifa jee hime gurbaa kanaa kan nu himemee hadiraan isaa garami jennaan kun olaa gaara qoteessanitti qubalaate. Shaamattu asii miti jee uummanni. Shaamattu akkana olii gurbaa maraata waan beeku jennee sanii achi manarraa dhaanfan. Dhugaadha na baana inni. Inni yaada isaa kabiraa gama biraatiin si jibbu asiin ibsachuu barbaada. Asiin baafatuu barbaada. Hedduudha gaawwanni taadhaa turre kitaaba kanarratti hedduudha kitaaba kana qaraayisuudha afaan Oromoo kanaan qaraayisuudha hedduudha taa'aa turre afaan Oromoo asirratti afaan Oromoodhaa kana kan amma isaan jaan hedduu takka garuu isin tafsiira kana ammayyeessitanii akka gartee nama qaceelloo galutti faafasartan. Amma tafsiira keessan shashaafi farraan dhagee huban kabiira tafsiira yuusan mee akka fasartan. Hubumaaniin fassaraa Oromoonis addunyaa irra turtee jirti. Warri kana balaaleffatu ni jira amma sheekamanii xiqqoo kana keessaa uraa afaan Oromootiif afaan Arabaa waliin barbaadaa jedhanii hoggu cufaa Oromoo namni addunyaa irra jiru wanni akka baruu qabdan bakka sana gaariin irraa dhagaa. Nama addunyaa irra jiru meeshaa walii gurgura. Meeshaan achirraa as dhufee gurgurama. Asirraa deemee gurgurama. Waan afaan kana wajjin dhaqalaa. Afaan kana afaan biyyarraa meeshaan nuuf waliin dhaqa. Amma huban kabiiraa jechuun horii yataamaa horii keessa bu'e huban kabiiraa jedhe. Bilogati labashaa sharumaa jedha. Sharii jechuudha. Bilogati labashaa alhuuba bilogati labashaa jedhamu basa.
أمو عربات مالي ذنبا كبيرا جا هو بن كبيرة ده نسنا كيف فسرتم هو ماني فسراي هو بكبيرة جت هورين إيه هورين كان خيسبو هو بتتاي جوامي إيه ماني نقول كبيرة تفسر هر ماني فسر wanni humni keessa bu'eete ko badiidha. إيه هم بدامي بدا هورين كيسا هو ما هدو بر وني أكنا ما قرآن كيسا ما لهم واقع الواقع من لغة الهبشة جاء هونيها واقفة تبي تبي واقني ما كان يغني واقني مقارب بيت هبشة دا كان جاني من لغة الهبشة جاني وهدو لا هدو ثاني لغة هبشة تجيب رخوتو هدو لا أن قبضو كان شرور ما مرة ما هدون دقيانو تفسير كيسن كورابي سن كيستيس فما لهم من مهيز يجوز كفادا يا لو فما لهم من مهيز يجوز من مهيس باو مقرقل كان جاني بهيس نجيل وجهه فما أو من مهيس وقاية أيه بهيس ما جاني بني نتنكوني هما ينبرن أها dhibee nu jira nama nuun deemus hin qabu amma qubeen arabatti ati jiimi qaraata oromoon ati gahi qaramti masgiida jenna laama niin sagada jenna jiimitti qaraanu nagaash nagaashiin najjaah jenna arabaa wajjin dogoggora ka'e najjaah jenna amma nagaash immoo inni arabni gahi hin qabu jiim katabu Intimmoo gaa qabna jechuudha. inti gahe qabna gahi keenya sani jiimi kataban isaan Gaashii jennee qabaachuu dandeenya. nagaash jenni takkan qaban amma lafzuma gartee ajama gaafa barreeffannu nuti ajam gartee afaan oromoo kana in keenyeeti jechuu afaan ijoolleen afaan arabiidha ilattee jin barreeffattu in kana gubbaa qabxi sadi keesse gahe gaa ennee barreeffannu dogoggora sun arsiin ammoo waan kanarra dhugaarra jirti bakka arsiine gayril maqduub jechuudha magduub jirti siin ammoo garuu haadha akkas godhan isaani ga'uma akkas godhan ga'uma akkas godhani jiimis kanumaan jijjiirama karaan kanuma isaan jira غين إنجاني ما يسان غين مغضوب يعني akkas jene gayril maqduub jen مالي لغان جيرمون تو لغان ربي نقبض وان في تجين وان جيرتو في القبض وهاكي يجيريو جيرمنيس هندو لغان تنمني بكم وخانا سجدوني في قبر الناس كم برنني سجنا لو كيست ديبه نقبه انجيرو يچولان وركسون أيه كتاب ما أنتنا وهذا بلغة الحبشة كتاب نجو شرين سن مكان سمال جامع سني اتقان جاني كان جاني اتقاني بربادد هذا بلغة الحبشة هذا بلغة فرنسا هذا بلغة هندي هذا بلغة قبطي إبسيوتا مسابيتو كبتيوتا أما جبسي جان جبسي جبسي تشون ولا داشرا جبسي هنيان كون ينيرونا ساي لغة جبسي جا أكنت لغة فانا ماتين قرآن فسر أكملت لغة ولد كويت عرب ما في ده مشارنا نجدا خنا خيسة نجدا خنا خيسة مقام مشارا هريرو مشارا ده يتوانا خيسة ركيتشو أكمل ود مسمار جتشون فم بيارا ود مسمار كنو أما أنو لينان أكلت ود مسمار وكسر أسنانا تومنو لانجي ود مسمار نياتي عرب تجينا ود مسمار راتو بدي أما هدون ليتها هدون فان ربو ليتها مسمارني زكسما أكسمتي لغة شفتينو رفي غرغرة ما يجو ود مسماري سي أفانو مخين ياندي ما شاء الله أكسيتي namni addunyaarra jiru tokko namni addunyaa meeshaadhaan wayyoon itti dhayte logaa wal keessa gurgurataa jechuudha. Logaanis wajjin gurgurama. Amma meeshaan nuti bitannu meeshuma alatti maqaan bahee bitanna. Isaan ammoo nurra yoo nuti amma meeshaa waa isaanii gurgurre maquma keenyaan bitatan jechuudha. dhageechu Maquma keenyaan akkuma hojii mismaar dhaqu kana. Akkasitti durirraa kaasnee addunyaarra dur jirti ammaa miti durirraa kaasanii wal keessatti dalagatuudha jirra quraana keessa hedduudha kuni kan akkasitti wati habashaaju ajillanaa qixxanaa qabla yoomi isaa jedha ajillanaa qixxanaa jedha qixa keenya nu jajjarsi sheenii akka mallaafasa oolmataa ta'e duniyaa irratti ajillanaa qixxanaa azaaba qixanu qixaatu ta'es asuma nu jajjarsi qabla yoomi isaa guyyaa qaama hedduu miti jedhanii beekta qixxanaa hasanaa jashariin afaan oromootti qixxana qixanuu kurfeessita azaaba nu fidi qixeechu qixuma jechuudha qixuma keenya qixxanaayee ayyee
waan gaariidha. Ilaalama ilmaa hedduutu akka fahamtan. Kitaaba itkaan juusanii gaafii qabda. Bakka kanatti eeguu warri afaan Oromootti waan hin fassirin hayyuu kun gaafa saniif adillaa waan qabatanii qaban isa. Adillaa yoo qabani hin qaban. Akkanumatti Mootummaa hojii jibban. ilaal mootummaa hojii leeme isaan oomicha. Toyida egaa mootummaanis gaafa san keessatti afaan gaallaa jechuuf jibbaan. Amma khutbaa akkuma aljeetti afaan Oromootiin khutbaa godhu jiranii barbiitiin ani sheekatti ta'ee jira. Naam. Afaan Oromootiin khutbaa godhu jira. Maaliif ni faame Oromoo yoom beekin afaan hin beekne nama sobuun cunqursaadha. Amma waa hedduudha amma cunqursaan nu keessa jirtu. Huccuu dhalatti neetiin maas dhalaan kan imaama agarre sagadu jira. Dogoggora amma jiru keessa. Ni dogoggora. Dhalaanis imaama harkuu qabdi. Imaamni ammoo dhiyeettii isaan harkuu qabdi. Isaan itti hidhattu kuni namatti hidhatte kana harkuu qabdi. Cunqursaadha huccuutti hidhaniiti fuula isiidhaa dho'isu jiranii. Harkaa imaama harkuu qaban jechuudha. Qaba jechuudha. Amma madiinii guddaan kun hin qabu bara. Iddoo takka bitanii laalla gamaa gamana dabarsanii ba'uu hin kaayyeetiin iyyoon haalima ta'ee kaayyeetiin afatanii irra sagadu jirti dhala. Amma warri hidhu kun eessarraa harkataniitidha bakka gidduu hidhutan. Warri hidhu kun dhugaadhaa miti bara. Dhugaarraa harkataniiti miti. Dhalumarraa adda addaa jaga qabadha jemalee rabbiin itti huccuu goblaan jenne. Amma isaan Ittiin jaga qabadha. Jechuudha sanfaarraa fuudhanii yeroo salaataa hidhan. Warra beerana bi'ee hoggaa meeshaa kan gaafattan. Masaluu hunda wala hijaabin daadhaa gaafadha. Yaani ka xaruu quluubiin dhaye. Qalbiin beerana biisiitti hin bu'ini. Sun haajaa itti geesse wayi gaafatu dhaqee miti. Amma gaafuun kan salaataa. Salaataa fi wanti wal garagara jechuudha. Garagara jechuudha. Heeran amma kunillee bifuma kanaan tasgabba'ee maaliif jennaan amma hedduu magaalota gurguddaa fa'aa keessatti ispeekara sammaalee ifaadhaa kana fayyadaman. Utuu salaatu jiru imaamni gaafa ifaan kute dhalaa fi wanni walumaa hin dhageenya. Wal harkaan ganaa imaama jala dhalaan akkatti deemtu rakkisaadha jechuudha. Walillee asumaan hordoftoonni sagantaa tanaa irraa waa bara jennee yaanna. Sheekni keenya abbaafatu waan ta'aniif jazaakumullahu khairan jennaani. Sheekni ammas asumaan dabaree mootummaa dargiidhaa xumura irratti isin qaban jechuu dhageenya. Gaafa isin qaban kana hoo maal isin godhan? Afaan qaban kana gaara okkotee san nu goysaniiti jaarraa wajjin jirtan jedhanii nu tuman. Himaa jechuun nu tumalaa nama wajjin jirtan kadhannii keessa jiru san nama inni ajjeese simaa nama hedduun irraa ajjeese eegaa namninis katamaarraa nu fuudhee nu fidee namni toorana isaan hordofu eenyu jedhanii nu faa katabanii akkitti nu kataban namaatu ummata isaan santu ummata jaarraa santu gaara keessa yaa'aniituma ijoollee afaan gaaraa takka oggoo harkanitti mul'ata nama bitti dhageessu nu katabaa jettiin nama bitti kan dhageessu nu katabaa jettiin andinyaa sheematoofi jenna kataban akkasuma oofaniiti ijoollee gandaati. Ijoollee gandaatiitu ijoollee gaara keessa yaatutu aboo kanaa ijoollee gandaa taloonti isu dhufe akkana jedhan jechuudha. Katabnaan gaa namtichi jaarraa suni kiisa kaayyateetuma waraqaa kiisa kaayyateetuma hute dhugaa kutu ganda isaan kanaa dhaqe ganda isaan kanaa goleeraa jedhanii achi ciraniiti xalaa kiisaa guuran isaan ijjeesanii ciran gurbaa gandaa cire inni Oromoo maqaan caati waraqaa kiisaa fuunaan kun maqaa kiyya fa'aa irra jira ajjeesan jechuu gurbaa maal balleessanii ijjeesan Wanaha jaarraa kuchisiina janka. En kuchisiina janka. Dabarsina waan jaaniin Ajjeesaa janii ajajan. Araddaan itti baatee jirti. Ayyee. Akkasitti gaa isa fuudhe xalaa san fuudhanii ol baasani namni isaan kan daggala jiraachisu eenyu fa'aa jennaan shaamattuu fi gawaarnaa kunoo maqaan kiyyaa irra jiraame ilaa nuti namaan qajihaa takka ijoolleen katabdee isaan ammoo dhufnee dammaysinaa nama gaa inni nama dammaysu namni dhaga'u nu katabaa janiiti. Ijoolleen katabdee bar ijoollee kaniin jiruun abbaa ilmaanii katabee amma gaa waliin nu haran gaa isaan nu katabisaniif nus walumaan waliin nu harani achi nu geeffatan gizee tana gaa
namninis wal ajjeesee jira isiin daggala yusuun nama akkana olii gattee jirti namni kanuma namni isaa duraa dudu santu nu qabe isaan quba qaban jedhanii kanaan gaa namni anti yaa quban qabu hedduun tumanii himaa jedhanii hoggaan tumanii irraa dhaban ijoolleen lamaan takka tokko alii jibee jedhanii tokko haadha maal jedhaniin warra nakata beebeefu maqaa guyyaa manni abaawoodhaa waliin nu qabee isin jaarra jedhee waliin nu qabu Soomalee addaan nu facaasee jedhaniin inni kun sheeni kun guyyas jiraahii jedhaniin sheeni waan jiru sheeka bilaashumatti tumamu jiraa jetteen jedhan lamaan kun. Isin qabanii isin tumanidha. Amma gaa akkasitti gaa ulee san narraa dhiisanii ijoollee san yoo huyyaa gatuuf deemanii hoggaa sanii hoggaa dura aadaa geessin hidhanii amma macariin hidhanii na bira halkan kuchiisan dagalatti. Ani gatan jedheetiin taa'uunoo borummaa hoggaan gizee akkanaa geenyu edda na biraa fuudhanii gizee akkanaa hoggaa geenyu gurbaan edda si biraa fuudha bishaan na obaasi yaa ambooyaa fuun bishaan qicuu dadhabe. Numa jira jee daanuu numa jira jee akka jette ammallee duune jedhu sun kanuma birootu ta'e malee ammallee nagamoo hojii qabna. Hojumaan jirraa kan uleedhaan qeensa cufanurraa baasanii qeensa kun cuttee gana magarfannee kun cutti nurraa dhumelaa akka nama hidhaniiti harka kanas akka hidhanii miila kana keessa biisanii faanta miilaatti wali geessanii qallawu godhan nam sadiin si dhawanii hoggaa kun dhayee dadhabe kan dhiini akka itti faca'u ufuu facaasa akkasitti waan nurraa baasanii dhabanii akkasi gaa ijoolleen Oromootun ijoollee Oromoota afaan keenya beektu nu godhan hoggaa nu tumanii deeman waaddaa isaanii nu godhan yaa rabbi kadhaa jedhu ijoolleen waaddaa Oromoo warra Wallaggaa fa'aa bikadhaa akka jabaa jetti akka jabaa osoo januu gaa murtii is godhanii ati firratti murteessuun beektu nuti si godhannaa jette irraa booddee. Ijoollee. Ati maal murteessee jechuudhaaf jaansaa? Isaan kana firraa murteessi jaansa. Isaan kamitti? Warra beeksisni dhohanatti. Waraanuma isaanii kanatti mu'an. Maal jettetti murteesse yaanis? Itti kadhu yaa Rabbi. Rabbi kadhadhu itti murteessi. Eewwa. Amma gaa jimaa nuu hiddii beektaa gaa gandii jaartii fi wantooti jimaa fi nyaata waliin nuu fidan achitti. Guyyaa tokko jimaa waliin qabdeetuma ijoolleen nuuf eeyti tun. Waardiyyaa ta'e nyaatummaatti afaan keenya beektu nu godhan. Ijoollee warra Wallaggaati. Jimaa qabdeetuma facaafte. Nyaata hoolaa nyaadha jette. Jimaa kana qamamu nama murteessuutu waa murteessuuf qama. Maal qamaatan isin? Duruu isin murteessanii isin ajjeesuu murtoottee jirti. Maal naa qamaatan jee facaasee wayi nuu fide. Hin jiru jimaani jedhame. Akkasitti bare ijoolleen warra Baalee fa'aa. Akkasitti gaa warra Wallaggaati warra Baaleeti hadhu jedhanii amma gaa har'a bulleeti borummaa yoo murteessitee jimaa siif hin dhayannaan yoo itti murteessite jimaa siif hin amma jimaa fidaan jennee murteesse isaan maal irraa achii galaa isin gatee naa baasu jee hagaraan galee wallaale laal isin gatee naa baasuun jeen isaan mana dheettiisu kana. Akkana gaa amma sirraa dhufte jan dhugaa. Isaanumaanu. Oromoo matanaaniin je Oromoo teenya tanaan. Akkasitti isin gatee naa baasu jenna amma dhugaan sii dhufte itti fufi janiimi. Amma gaa abaarutti seenaa nuti duraanuu dhumaaf baane yoo suma rabbi nuu baase irraan kaanne itti yoo yoodeen tun. Akkasitti guyyaa lama guyyaa sadi numa qoratte ijoolleen tun. Sheeka du'aayi godhinaan jette meeqa isheen ijee kana ta'e moontaan mee harka dhawaa jedha harka kana dhooyina gaa dilli kun hoggaa dhooyi namni sinanyaa kun hedduu tokkumaa keessaa takkaa goggora har'a waan taane jedha harki adda bahe bakka takka qaangoone moo kanaa guyyaa lameessaa ammaas dhaawaa jedhe dhooyine tokko bichaa nu keessaa bahe har'a cufti ol ta'e. Sadeeffaa dhawa jeeramee arga bakka takka qaagoon har'a fixattanii nuun jeeti dhumte isinirraa jeebeeta baldaa jedhanii gurbaan kun warra Baaleeti akkan nu qorateeti dattan jee nu keessaa bahe amma
itti murteessite murtiin ta'e bakka geesse amma shaamballee biroo dhufa gurbaa tokko baay'isaa jimmaa jedhanii muka isaa jedhan baay'isaa jimmaa kun isaanii wajji abbaa sayiliidhaati waraana sanii wajji inni oromoo amma inni oromoo akkuma gartee isin gatee naa baasu jan inni oromoo itti jallifatteetuma Tigreen tun ajjeefte wayyaaneen sani Utuma isin dhagirtanii mootummaan isinirra cabee faan dhufe. Wanna haa cabeetii miti. Tigruma keessa. Laal bakkaatti maatu alaqaan wayyaanee ta'etti Oromoo ajjeefamaa deema. Manni miidhaan dhaqee waan qareen qabu. Oromoo ajjeefamaa deema. Bakkatti Oromoon maatu alaqaa taatee ajajjetti isaantu ajjeefamaa deema. Tigree. Akkasii walgataa deemu jira. Amma mootummaan guyyaa kana keessa waraanuma sayiti daargi laali amma gaabbaa isaa jimmaa waan zinaa godheef jedhan goroo haccuu tanaa hidhalaa dila fidanii alaa dila kana bakka takka hidhan itti biraa baqatte dhaluma walitti qabanii fidanii bakka itti dhantanatti halkan gaa wal faraqaatti dabran waraanni wayii dhalaa qabanii wayii dhalaan bireen jiruumi rabbi fideefimi dhalaan daawwanni nu fiddanii tana jeekaa beektii kennate ganama nam saditti godhani sadeen kanarraa tokko baay'isa. Baay'isaan keessa hin jiru. Tokko baay'isaa sani Oromoo san.